Madaamin kun aqaluu heddii maaloo na dhaqqabaayii jetti mucayyoon suuraa irratti argitan kun jechuudha. Akkatti baanu wayna malee akkatti galluun beenu hunduma keenya wajjin bakka jirtanitti waaqayyo sifaanaa ta'u buloota ko hedduu takka nama gaddisiisaa laphee nama cabsa. Obboleettiin keenya kun akkuma agartanii Kumee Nagaasaa jedhamti dhalattuu godina Arsii Asallaa aanaa Muunisaa ganda qotee bulaa Odaa Leencaati. Mucayyoon kun akkuma nama kamiyyuu nan dalagadha jettee biyya Saudi Arabiyaa dhuftee Saudi Arabiyaa keessatti immoo jeefan kan jedhamu jirti iddoo jaafeen kan jedhamu jirti iddoo kana keessa nan dalagadha jettee jirtu dararaan mana madaam keessatti itti baay'atee amma mucayyoon ko erga irraa baatee guyyaa 4 jechuudha har'a guyyaa arfaffaadha onlaayinii irraa sagalee qabattee lookeeshinii ergitee irraa baate jechuudha adaraa maatii kiyya baraanaa gahaayii jettee baateerti mucayyoon kun adaraas lubbuu koonaa baraaraayii jetteerti hedduu takka nama gaddisiisa baay'ee laphee nama cabsa jireenya biyya ormaa waan ijoollee keenyan goonen qabdu akkuma argaa jirtan kaa mucayyoon kun akkuma anaata akkuma siiti nan dalagadha jetteeti kan biyya ormaa dhufte malee taa'usaaf yookiin dararamuuf yookiin bashannanuuf eegutti jechuudha. Ashamaa kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyoo isin wayyatu akkam jirtu kan obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isinillee bakka nagaa taatan bakka jiraattan isin jecha egaa warroonni immoo chaanaala kiyya afaaraa taatan sabskiraayib gochuudhaaniin maamila keenya ta'aa warri ta'aa jirtanis immoo galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan akkuma suuraa irratti viidiyoos argaa jirtan irratti mucayyoon kun akkuma sinin jedhe akkuma anaata akkuma sinin dalagadhettee biyya ormaa dhuftee biyya ormaa kana keessa dararamaa jirti jechuudha keessa Saudi Arabiyaa keessa dhuftee bakka ishiin jirtu immoo Jaalfeen jedhama. Iddoo kana ani beeku dhugaa dubbachuudha fi warroonni beektan beekuu dandeessanii mucayyoo kana warroonni lubbuu ishii baasuu dandeessanii viidiyoo kana warri ilaaltu adaraa kee waaqayyuma kee sodaadhu rabbii kee sodaadhuti mucayyoo kanaaf sagalee ta'a hundi keessaniyyuu sagalee ta'a maaliif hundi keenyayyuu akkatti baanu beekna malee akkatti galluun beeknu hunduma keenya wajjin waaqayyoon wajjin yaa ta'u hedduu takka garaana nyaatte hedduu takka dararamaa jirti hedduu takka tumamaa jirti nyaatallee hin qabdu yookiin ajjeesaa yookiin qarshii 50,000 fidii jetteen riyaala 50,000 gasitti 50,000 jechuun maal gochaa biyyaa baatire ishiin qarshii 5 dhabnaanuu biyyaa baate miti innaa jarri kun waan akka ta'e hin beeku waan akkatti garaalanitti jabaataniif hin beeku adaraa keessan obboloota koo viidiyoo takkana kana gaafa agartu sheerii godhiiti bakka dhimmi ilaallatu wanti dhimmi ilaallatu kana biraan nu gahaa yookiin immoo daldaltoota wannaadha jedhanii Facebook annu irra fiigan kana jechuudha daldaltoota jedhanii ijoollee keenya guraa asitti gallakkisan kara isaan biraan nu gahaa dhugaa waaqayyo jechuudha. Inni obboleettii keenya kana waaqayyoon harka diinaa keessaa illee ishee baasu hedduu takka garaana nyaattee maatiin illee dhagaanii jiru jedhanii jiru maatiin illee yaaddoo hamaarra jiru. Maaliif mucayyoon kun irraa onlaayinii irraa baddeerti namni ishee gaafatiin jiru hiriyoota kan isheen quunnamsiisee kara tuktukii sagalee ta'ee fi asii sagalee ta'aa jiru hiriyoota isheetu quunnamsiisee jechuudha ijoollee isheen itti sagalee ergattee akkasuma lookeeshinii itti ergattee namoonni baasuu dandeessan keessan nu quunnamaa lookeeshinii isheellee hin jira jechuudha sagalee illee qabatteetii adaraa maatii kiyya biraan naa gahaa sin ajjeesa jette yoon du'es yoon jiraadhes maatii koo biraan naa gahaa jette hedduu niifama hordoftoota qofaan qabeera hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha kanaaf adaraa keessan hundi keessanuu viidiyoo agartu kana sheerii gootu malee biraan darbini maaliif asirrallee boruwwan nagaa'uun beekamu anarras boruwwan nagaa'uun beekamu nuti gaafa walii sagalee taane malee namni sagalee nuu ta'u hin jiru jechuudha kanaaf adaraa keessan obboloota koo hundumti keessaniyyuu akkuma miidiyuma qabda irratti sheerii walii godhaate mucayyoo kana sagalee ishee akka dhaga'amu taasisaa. Mucayyoon kun sagaleen ishee dhaga'amu mucayyoo kana adaraa du'a jalaa haa baraaru gaafuma argine agartanii nuti wanti oromoon kun hoy guddannu beektanii nuti gaafuma lubbuun teenya baate qofa kan qarshii guurree reeffa biyyatti galuudhaaf walitti sassaabamnu malee har'a gaafa jireenyaan rakkate tokko wal bira dhaabachuu hin jiru jechuudha. Kanaaf wal bira dhaabadhaa isin jechuu barbaada. Adaraa keessa mucayyoo kanaaf sagalee ta'a hundi keessan waga danda'ametti waaqayyoon harka diinaa keessaa si haa baasuu jedhaate sagalees ta'aa fi waaqayyo keessan kadhadhaa fi akkuma amantaa keessatti nuti hundumti keenya iyyuu dalagachuu baane malee har'a waan biraatiif hin baane jechuudha. Har'a biyya ormaa keessatti reeffi allaattiin
allaatti reeffa keenya nyaatti jechuudha. Akkuma arganitti nu ajjeesanii rufatti nu darbu akkuma ajjeesanitti arganii qileetti kan nu darbu jechuudha. Maal jettiin singalchuu biyyallee nagalchettee turte micoota jechuudha dhugaa dubbachuu fi hiriyoota isheeti kan natti mi'ana hiriyoota isheen itti dhaammattee sagalee bira kaawwattee lookeeshinii bira kaawwattee irraa online irraa baddee silkiillee irraa fudhatanii bakka nagaan jettee deemte jechuudha. Innaa isaantu natti mee jechuudha. Ijoolleen kun sagalee ta'e maaloo naan jedhanii natti mee keessan jechuudha. Innaa micayyoo kana adaraa keessanii hanga danda'ametti hundumti keessan kadhannaa godhaa fi akkasuma immoo viidiyoota kana sheerii godhaatii nama dhimmi ilaalatu biraan gahaa adaraa keessanii waaqayyoon dhugaa nama jaalate biyyuma ormaa keessatti isin dararan dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif har'a nyaannan nama nyaattisanii biyya ormaatti nyaanna jedhanii biyyaa baanii yoo akka dararaman maal namatti fakkaata dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa. Waaqayyoon ishee olii yaa ta'u rabbi ishee biraa jiraatu waaqayyo ishee biraa jiraatu adaraa keessan hobboloota koo walitti hin dabina amantaadhaan kutaadhaan gandaa waliin qoodinaa nuti hundi keenya gaafa jarri nutti kaasu takkittuma jechuudha waliin qooddu adaraa keessan isin jedha obboloota koo waaqayyoon ishee biraa haa jiraatu waaqayyo ishee duukaa haa ta'u harka isaa irraa qabatu dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu takka garaana nyaatte maaliif maatiin of jijjiirtee nusaa jijjiirtu jedhanii biyyaa argan malee har'a asitti jaamiin irratti akka barbaade ta'uuf himate jechuudha kan dhufne nuti hundumti keenya jechuudha. Atis anis hojjedhee of jijjiiruu maatii kee jijjiiruu fan dhufe malee biyya ormaa keessatti tas naanna'uu yookiin immoo bashannana wayii deemaa jiraannati miti jechuudha. gisee hunduma mataa qaqqabannee kushiina arabaa keessa kan jiraannuuf of jijjiiruudhaaf jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii hundumti keessaniyyuu hundumti keessu boruu yookiin waan sirra ga'u waan ta'eef dhaggeeffatanii dhiisina. Namoota dhaggeeffatee dhiisu viidiyoo namaa akkamitti dhaggeeffatanii dhiisan garaa maaltu dhaggeeffatee si dhiisa mucayyoo kana dhugaa rabbi maal garaa maaltu si dhaggeeffatee dhiisa rabbi osoo si ta'e bakka kana buutee akkam taata. Ofii keetti osoo ta'e sanuu maatiin ishii dhaga'anii jiru maatiin ishii dhugaa bakka akkan jirratti jiraachaa jiru jechuudha. Dhugaa bakka maali namni ka gaafa bakka waan tokko ta'e hirrarraa maatiin keenya gararraa haati fi abbaan fi gararraa keessattuu harmeen fi hangararraatu hundi keessanuu hin beektan jechuudha. Kanaaf harmeen ishees gararraa jira adaraa keessan mucayyoo baasuu dandeessa yoo baastanis yoommoo bakka dhimmi ilaallatus biirottis bilbilamee fi mucayyoo kana achii baasanii adaraa akka achii baasanii gara biyyaallee galchan jechuudha. Mee barri riyaala 50 kuma 50 eessaa fuuti mucayyoon ta'uu fajjeefti moo eessaa fuuti kan ishii dhuftee jiree foggaa tokkoof maama ishiidhaan yoo hojjenne erga dhuftee maaloo hedduu nama gaddisiisuudha ijoollee rabbi jarumti kun maal wajjin teenyaa maal wajjin jiraannaa dhugaa hedduu takka na gaddisiise jechuudha. Mucayyoon kun laphee koo na cabsite dhugaa rabbi hedduu takka ishiidhaaf gadde jechuudha. Maaliif akkuma anaata akkuma si'ii nan dalagadhaadha malee har'a mucayyoon kun biyya ormaa keessatti kan kana taatuuf itti toleetii miti jechuudha. Kanaaf adaraa keessan hundi keessaniyyuu viidiyoo kana sheerinaa godhaati nama dhimmi ilaallatu biraan nu gahaayii adaraa keessan isin jedha. Inni biraammoo ijoolleen aaddishii dhuftan adaraa keessan of eeggadha. Adaraa silkiilleen baay'isinaa wanna isin gorsu keessaa ijoollee haaraa dhuftanii silkiin baay'isinaa adaraa keessa silkii keessan hin baay'isinaa yeroo baay'ee madaamidhaan illee waliin moroomsiisinaa. Tuktukiidha jettanii raawwattanii jireenya keessan yookiin immoo lubbuu keessan baraarsinaa ni of dhajeessisnaa. Maaliif ijoolleen keenya irra caalan kan dhufaa jirtan tuktukii kana kortanii madaamin keessa isinitti kaati waan ta'eef kanaaf adaraa keessan of eeggannuudhaan waa hunduma isaa of eeggadhaa isin jedha. Waaqayyo sinaa eegu waaqayyo biratti illee immoo nuti of eeggachuu qabnaa nuti of tissuu qabnaa of gatuu qabnu waan isaan nuun jedhan hojjechuu qabnaa. Daa'imti isaanii ajajamuu qabdanii daa'imti nan ajajju jettanii daa'ima gandaa hin ifatinaa isin jedha. Kuni dhaamsa kooti. Nuti daa'ima sanii fuudhan malee bashannana wayiitii fi muti